Parsii Plus dhageeffadhaa, Giriisaanis dhageeffadhaa. Mootummaan tuni mootummaa nama aangoorra jirtu. Oromoodhaaf hojjechaa hin jirtu. Tana jala muraa. Fadhinnaa Oromootis eegaa hin jirtu. Jala muraa tanaas. Ani dhugaan isinii maan isiniin jee dhugaan isinii mutan agartee dhaga'uu diddanii jirtan. Irra deddeebitanii agartee gaaffii dhiyeessitan. Mootummaan tun mootummaa Oromootii miti. Ifis sobaa jirtan. Garuu immoo hojjettoota paartii biraati. Isaan kun hojjettoota Izeemaati. Arraas irra deebiitin isiniim. Abiy hojjetaa Izeemaatii miti. Inni mataan isaatu Izeemaadha. Garuu gaa isin dhaga'uun barbaaddan. Isin galtee isin wanni isin dhaga'uu barbaaddan. Akkuma gartee kalee isiniin jee waan fadhinnaa gartee waan ifii teessaniif silaa arkuu barbaaddan san yaadaati waan namni isinitti himuu jiru kana hin dhageeffanne. Abiy isinitti himaa jira gaafuma dura aangoo fudhatee isinitti himaa jira. Arra reefuun tana gartee Jawaaroguu gartee miidiyaa kushkuparra waa xiqqoo dhaqqabadheetiin ture. Achirratti gartee hogguu haasa'u waan takka jee. Ijoolleen nuti aangootti kannine arraan tana kunoo akkanatti gartee ummata fadhii ummataa diigaa jiranii fadhii ummataa kana godhaa jiranii waa'ee Oromiyaa gartee rakkoo maal jee kan hunda haasawaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf aangoon Oromoon bilisiginna kannite hin jirtu. Tanarra shakkiin godhina. Shakkiin takkalleen hin jirtu asirratti. Silaa gartee aangoon tuni Jawaarfaan silaa gaafa san yoo gartee fuudhanii kan OPDO kannan jiraatu taate maaliif yeroo gartee OMN irra taa'ee haasa'u san Abiy dura deemaa ta'uu hin qabu je'ee maaliif dubbata? Silaa gartee ifii isaaniitiif katti kannan taate. Isin galtee tana gaafii tana hoggoo gartan gaafadhaa. Haa isinii deebisu. Anammoo yoo silaa gartee asirra dhufe nin gaafadha gaafii kana yoo gartee amma chaanala kanarra dhufe nin gaafadha. Maaliif? Yoo gartee ifii teetiif katti kannitu taate Abiy maaliif Abiy haa ta'u jettee gartee Abiyyitti maaliif kannitare eega gartee Abiy kuni hin ta'u isa kanan barbaannu jettee gama duubaati akkasitti gartee tiifarra baatee eega dubbatte viidiyoon sanarrallee jiraame. Namni hedduun akka jirutti gaafa san Jawaar gartee Abiy hin ta'u jee hogguu haasa'u sirrii jechaa jira jettaniiti haasawaa jirtan akkasumaami. Garuu immoo sirrii lama walitti qabattanii deemuu hin dandeessan akkas hin taatu dubbiin. Silaa Abiy nuuf tahaa jee gartee akkasitti gaafa san silaa Abiyyitti kan nu taate takkaa'u OPDO gaafa sanitti gartee kan nan taate. Garuu immoo nuti Abiy hin barbaannu Abiy aangoorra taa'uu hin qabu jee kan duraanuu ka beeku eegate. Maaliif akka gartee Abiy aangoo qabatu maaliif itti dhiisan? Isin galtee dubbiin tanaafuu fudhataman qabdu tun dhiisaaf irraa ifin sobina Oromootutu OPDOtti aangoo kannee kun hundinuu soba. Oromoon aangoo gartee mootummaa TPLF sossoste huffiste shakkiin takkallee nu hin jirtu. Gareen Izeemaadhaa garuu immoo OPDO jala dhokotteeti aangoo fudhatte. Aangoo fudhatan eega aangoo fudhatan booda Oromoo diiguu eegalan. Warreen gaafa san gartee aangoo san ol baase diiguu eegalan. Saniif gartee lammaafaadhaas akkan taanetti aangoo keessaa ariyan. Warreen biraatis saniif gartee aangoo keessaa ariyan. Wayi gartee lammaa qofaa miti. Warra naannoo Amaaraatis warra biraatis gartee akkasitti ariyan. Warra gartee nuuf hojjeta jaanii yaadan aangoo irratti hambifatan. Ilaa hanga kana gartee isin ilaa kana hin amannetti dhugatti gartee as ba'uun teessan. Dura dursoo gaafiin isin gaafattan tanu. Yoo gartee dura dursoo Oromoon aangoo tana fudhattee Oromoon gartee hayya aangoo teenya OPDOon nu haa qabdi jettee OPDOtti yoo kannitu taate tana keessa hogguu kannitu san gartee OPDO isin qabadha garuu immoo Abiy akka gartee pirezidantiin prime minister hin taane dhoorka
jettee gartee akkasitti sirreessitee yoo gartee katta kan nuti taate yoo gartee dhugumatti OPDOnis akka gartee Abiyyi Prime Minister hin taane dhorkan okay waan takka garuu immoo nututti kanne jecha ammaasis gaafuma sanuu gartee Abiyyi Prime Minister ta'uu hin qabu jettee dubbattee arraan tan ammoo nututti kanne jechuunis hin taatu waan waliin hin deemne waan waliin baadhanne okay ani isatti takanne maalitti hin beeku baleessa isaa tokkos jira ambar ani laal yaada lama ka wal faana deemu kana akka gartee wal baadhatu godhaadhaan isin jechu jira okay aangoo teenya nuti abaluu kanneen eeguutu amma fakkeenyaaf ani ati hattu yoo taate odoon si beeku horii xiyya kana naa qabi je'ee si kannee ati deemtee horii xiyya kana fuutee gartee akka feetetti itti jiraattee nyaattee dhuguu gartee facaaste booda arraa as deebi'ee gartee horii xiyya ati amanamaadhaan naa kannii siin jee garuu immoo yeroo sanitti gartee namni na dhiyaatu abaluu sanitti hin kanninii abaluu san gartee si nyaataa naan jettee odoon itti himtuu na gorsituu dhagee ani immoo deemee gartee si kannee ati nyaattee ani amma deebi'ee gartee abaluu sanitti hin qubalaadha moo arraan tana gartee naa kanni jeetiin jala deemee karadhe akkamitti ati dubbiin tun mootummaan tun waan OPDO'n gartee gaafa dur Oromoo irratti hin dalagin daran Oromoo irratti dalagaa jiran yoo dhugaa dubbanne okay OPDO'n gaafa dur kanuma gartee ajajamtuudha goda hunda keessa deemtee akkanatti Oromoo fixaan jirtu okay tuni dhugaa jirtu akka ammaan tana gartee Oromoon goda hunda keessatti itti dhumaa jirtu Oromoon dhumaa jirti jechuun jirraa mire akkasii bara Oromoon dhumaa jirti rakkoomtuu keessa jirti jechuun jirraami yoo akkas jennu taate OPDO'n gaafa san gartee aangoo irra keesse wanni gartee keessattuu naannoo Oromiyaa irraa dhuftee Oromoo irratti irra deebitee gartee lola jabaa kanatti bantuuf kan namni dubbatuuf hin jirre kan namni bardeen gadda nama 80 dhume bika dakatti dhageessanime Wallagga keessa dhageessanime namni keenya guyyaarraa dhumu jira beeka Oromiyaa keessatti guyyaarraa okay an wanni isin gaafachuu jiru wanni gartee isiniif deebisuu jiru laal waan isinitti himan kana sammuu qulqulluudhaan dhageeffadhaadha sammuu qulqulluudhaan yaada irra dhiyeeffadhaa gaaffii qabdanis irra dhiyeeffadhaa abaluu kana jaaladheef jecha dhugaa guddoo takka dhugaa dho'isuun narra hin jiru okay wanni dhugaa dho'isuuf takka illee hin jirtu wanni gartee naman deeggarina yaada deeggara isiniin joof tanaaf okay yaada deeggara yeroo hundaa'u garuu immoo hogguu gartee ilaaltee agartu ijaanni agartaa gaafa TPLF san gaafa gartee TPLF biyya gaggeessaa turte kan gartee OPDO'n humaata kallee keessa hin jirre jennee OPDO'n ajajamtuudha jennee gaafa sanuu qubatti laachaa turre san akka arraan tana gartee uummanni keenya rakkachaa jiru dhumaa jiru lafa isaatirraa buqqee jiru mana barnootaa gartee naannoo adda addaa keessa manni barnootaa akka hin jirre rakkoo nuti keessa jirru tuni gaafa san ni jirti tana gaafii tanaaf gaafachuun waanuma jirtu yoo gartee kan jirre taate arraan tana yeroo gartee maqaa Oromootiin maaliif rakkoon arraan tana nu jabaattee jettanii gartee gaaffii gaafachuunis waanuma jirtu anammoo as dhuftee gartee Oromoo nuutu barra aangoo tana OPDO kannee hogguunaan jettu gaaffiin si gaafadhu naa deebisuu qabda gaaffiin si gaafadhu dursoo gaafa sanuu ati OPDO'n OPDO keessaa garteen abaloo kuni aangoo fudhachuu hin qabu jettee dubbachaan turre dubbachaatiin ture dubagaa arraan tana gartee as deebitee aangoo tana nuututti kannee hogguu jettu akkami dubbiin tun
Awane isin yeshu jiru be logical, okay? Critical thinking waan jaani jira. We have to critically think, okay? Wanta garte wanni tuni yoo kanatti garte goonu taate garam deemtiidha. Gaafiin akkanaa tuni garte yoo haatu taate deebii maal fakkaattiidha, okay? Takkaa'u gaafii takka hara meeqaan hiikuu ni dandeenya jettee garte suuta obsaan yaaddee furmaata itti godhuu danda'uudha qabda. Akkanumatti gartee oo abaluu jettee jala deemtee harka dhooyte abaluu sana godaga seenes wajjin hallayyaa seenta akkam ta'u moo lakki hallayyaarra dhaabbatteeti lakki atummaan deemi nuti dhaabbannee asii seeyina jettaani akkasiis hin taatu. Egaa yoo gartee irraan tana deebitee Oromoon bilisoomte akkuma gartee abiyyeetti Oromoon bilisoomte jettee hayyee bilisoomte eega Oromoon bilisoomte fakkeenyaaf Oromoon akka ifiisiitiif feetutti gartee biyya san keessa jiraachuudhaaf qabsoo afaan qawweedhaa godhuu hin qabdu silaa Oromoon ka bilisoomtu taate akka yaada keenyaatti akkasi eega bilisoomte qabsoon ati gaggeessitu qabsoo poolitikaadhaati ta'a malee qabsoo gartee afaan qawweedhaa ta'uu hin qabu. Qabsoon poolitikaadhaa maali? Gareen feete gartee lama sadiitti illee adda baateeti akkuma gartee biyyootan adda addaa hunda keessatti agartan. Paartii Demokiraat, Paartii Riipooblikaanaa, Paartii Hardline, Paartii Middle Ground, takkaa'u Paartii Leeftiidhaa akka gartee warra Ingilizittis. Akkasumas biyyootan biraatis akkasumas silaa ta'u akkuma fakkeenyaaf Keeniyaa keessatti yoo ilaaltan maqaadhaaf paartii garuu immoo booddeen isaanii takkaa'u gartee warreen jala jiru humna ummataati humna gosaati akkasitti gartee san qabsoo sanirratti deebita jechuudha malee qabsoo afaan qawweedhaatii miti amma akka keenyaatti bilisoominne jecha qabsoon afaan qawweedhaatis ni jirti hin ta'u kun bilisoomin ta'u lameen keessaa tokko ta'uu qaba takka gabrummaa keessa jira jechuu qabna takka ammoo bilisoomne qawwee qophiin gartee afaan qawweedhaa takkaa'u falmiin afaan qawweedhaa jiraachuun qabdudha. Lachuutu bika takka fudhannee deemuu hin taatu. Kana ifatti beekuutu nurra jira. Yoo gartee afaan gabrummaa keessa jiraannu taate dhugaa ammallee gabrummaa keessa jirraadha. Gaafiin teenya deebi'aa hin jirtudha. Kana keessatti gartee amata 8 dabree kanatti yoo gartee gaaffii kakaaftan taate gaaffiin jirtu. Gaafiin gartee amata 8 duraa san tan silaa gartee TPLF illeen tolchitee bareechitee miidiyaa irratti dhiyeessitee awaajetti baaftee achi booda hojii irratti gartee jijjiiruudhaaf deemtu san gaafiin gaafa sanii san keessattuu gartee waa'ee magaalaa Finfinneetii fi akkasuma sanitti gartee ummanni magaalaa Finfinnee keessa jiruu fi naannoo siidhaa akkaataa isaan gartee dantaadhaa fi fedhii isaanii magaalaa Finfinnee irraa itti argatan. Takkaa'u waan silaa gartee guutamuu fi qabu akka gartee isaan silaa itti argatan san irratti marii gaggeeffamaa turte san. Takkaa'u gaa ta'irra murteessite akka gartee EPRDFitti jechuudha. Wanni san egaa biyyaan gora dhufe hojii irraa haate if duuba deebisan. Sini galtee? Kan hundaa'u dhiisuu qabna, irraanfachuu qabna. Akkasiin ta'u. So, saniifuu takka agartee hin bilisoomne jechuu. Saniifuu gartee afaan qawweetiin gaara keessa jirre jechuu. Takka ammoo wanni gartee Jawaar mataan isaatu qabsoo godhuuf takka illeenuu hin jirtu. Takka gartee mootummaa keessa waan akkanaatu deemu jira jee wanni har'aan tanas bee gartee irraa dubbatu takka illeenuu hin jirtu. Eega bilisoomne jiraanne taate eenyurra qabsoo goona. Laki odoo furmaatatti ichi garangalle duru dursoo waan keessa jirru beekuudha qabna. Laal furmaata baru akka keessa jirtu kana eega gartee hubatte booda furmaata irratti hojjetta. Nuti gartee ammaan tana maal keessa jirraa jennee waan keessa jirru kana beekuutu nurra jira. Duru dursoo rakkoo hamtuu keessa jirraa. Rakkoo keessa jirraa. Rakkoon nuti keessa jirru tuni hangam takka jabduudha. Tana gartee rakkoo amma nuti keessa jirru kana karaa kamiin furmaata itti laachuu dandeenya. Yoo mootummatti dhiyaannee mootummaadhaan gartee rakkoo tana qabnaa rakkoo tana nuu furi jettee gaafattee mootummaan irratti hojjettee gartee furmaata sii gootu taate.
gaaffiilee ati qabduuf mootummaan gartee si dhageessee akka gartee ati qaama biyyattiitti silaaltee deebii kasii gootu taate deebii teessan akkasitti sharafachaa deemte jechuudha. Okay? Yoommoo mootummaan gartee karaa gartee ati qabsoo keessa jirra takka gartee gaaffii nuti dhiyeessine kanaaf mootummaan nu dhagayaan jirtu inumaatu gartee akka diinaatti nu laalaa jirti jettee ati gartee yoo jala murtee akkasitti halaaltu taate furmaanni yeroo sanii itti gatteesse irra mareechuudha qabda. Maal godhuu qabnaadha. Okay? Yoommoo gaaffiilee ati kaafteef jecha mootummaan gartee isinummaatu bar diina ummataati jettee gartee keessa laaltu taate hogguusan rakkootu jira. Okay? So kun hundinuu gartee ilaalamuudha qaba. Warreen gartee gaara keessa jiru an wanni isin jiru yeroo hundamaan nuti warra gartee gaara keessa jiru keessattuu gartee maqaa qabsoo Oromoodhaatiif ja'anii warra socho'aa jiru. Waan isaan itti jiran ni dhageenyaa fi yaada isaanii ni kabajnaa fi jabaatanii itti haafufanii. Okay? Karaa dogoggoraarra jiran jennee qubatti ilaalu maaliif? Rakkoon jiraannaanu rakkoo saniif gartee furmaanni karaa politikaatiin mootummaa hojii gatteessee yaada kee dhiyeessitee gartee yaada irratti gartee mari'achuu hin dandeenye taate mootummaan takkaa nu dhagayaan hojiin hojjedhaa takkaa immoo isin diina keenya jaanii gartee eega dubbatan. Okay? Wanni gartee kanarratti as garagaltee ati ani gartee qabsoo godhutti hin jiru takka gartee mootummaan hojii bareedduu hojjechaa jirti jettee kanarratti gartee as garagaltee ifiiteetiif ifillee sobdee namallee sobduuf takka illee hin jirtu. Okay? So akkasitti hubachuun hedduu barbaachisaadha. Abdi Amerikaa taa'ee waan hin beekneen odeessu jira. Mee maal haaree gartee mee maaltu haaree si bira? Naayim. Mee maaliin waan hin beekne irraa mee maaliin odeessaa jira? Egaa maaliin odeessaa jira? Waan jiru gartee yoo kanaa himtu taate oliin si naqaatitii naayim. Bar dhaga'uun danda'anii bar rakkoo jirtu gartee hogguutti himte amma warri gartee faarsee bulaadha rakkoon isaanii ifii isaaniitiif gartee kafalamuuf ittiin jiru. Kafallis harkachaan jiran akkaawuntiin isaanii goggooydee jirti. Garuu ammallee gartee akka nama kafalamaaf jirutti olii gad deemanii iyyan. Haa iyyanii. Gaafa gartee isaan as deebi'anii gartee ammoo gaaroommina Oromootii fi rakkoo Oromoo irraa haasa'uu eegalan nuti gartee irraan fudhannu. Okay? Irraan fudhannu. Okay? Wanni hundinuu laal wanni gartee dhiyaatu hundinuu warreen gartee politikaa isinitti haasoo kun hundinuu isin dhugaa nutti himu jireettaniiti fudhatan. Dhugaa isinitti himutti hin jiran irra hedduun isaanii isin sobaati jiran. Irra hedduun isaanii afaan politikaati haasawaa jiran. Okay? Amma gartee hogguu Abiyyi miidiyaa Oromoo irra dhufee gartee afaan Oromootiin siyaase sabboona ajaa'ibaati isinif fakkaata. Okay? Inumaa gaafa amma wayyeessee amma gartee afaan Oromootiin isinitti haasa'u. Gaafa duraanii hogguu inni gartee kutaa takko dhaqee jaaketaa takka gartee aadaa naannoo sanii gartee hogguu uffate. Gaafa duraanii akkas godhuu ture himi. Isin hundi keessan gartee oowwitanii haatan kunoo bar Abiyyi gartee sabboona Oromooti. Oromoo gartee uummata Oromoodhaa rakkoo keessaa baase bilisoomsee jira jettanii itti odeessitan. Yaa uummata keenya. No, namni cinaan hin dhaggeeffachuutu hin jiru bara. Laal, namni cinaan bikka silaa gartee akkasitti teenyee dhaggeeffannee warraa hubannu san hin geenye.
Okay? Nuti hanqa xiqqaa gartee nu gammachiisu sanuma barbaadu jirra. Hanqa sana oguu harkanne guututti gartee guyya tokkoof ni gammanna ulii booda gartee waan qabsoorraa haasa'uu barbaadnu. Maaliif bilisoomni jirra jennee waa yaadnu jecha. Okay? Bilisummaan akkasii miti. Qabsoonis akkasii miti. Akkuma gartee bikka hundatti ilaaltan mootummaan ati gartee uummata kiyyatti hogguu si beeyte. Dursoo miidhaan adda addaa gartee sirratti gaggeessitu gara mootummaatiin hin ta'u. Biyyootan addunyaa kun irra hedduu isaanii kana yoo ilaaltan akka mootummaatti uummata irratti lolan banan. Lolani banan garuu immoo akka uummataatti gartee uummata irratti lolan banan. Takka uummata diiguu irratti, uummata wal ficciisuu irratti, takka karaa amantiitiin, takka karaa gartee gosaatiin, takka karaa wantaatiin, karaa naannootiin walitti hin banan hin godhan kana. Maaliif ummanni biyya san keessa jiru hundinuu ummata keenyaa jedhanii waa yaadaniif. Rakkooleen adda addaa ni jirti biyyoota hunda keessa ni jirti biyyoota addunyaa tan hunda keessa bara rakkoon ni jirti hin jirtu jechuutti hin jiru. Garuu immoo tan gartee biyya teenya keessatti gaggeeffamaa jirtu akka biyyaatti akka mootummaatti mootummaan gartee lola ummata Oromoo irra banaa jirti. Feetan kana jaalattanis fudhadhaa yoo jibbitanis dhiisa. Mootummaan akka gartee ummata Oromootti lola amata 8 dabre kana irra gaggeessaa jirti. Tuni dhugaa jirtu. Lal Faarsee bulaan biyya teenya keessattuu Faarsee bulaan Oromoodha. Rakkoon isaanii gurguddoon mootummaanuu isaan Faarsee bulaa akka ta'an hin beektu. Faarsee buloota biraa qabdi mootummaan warra gartee Faarsee bulaa afaan Amaaraa warra gartee isaan horii baatii kafalaniif warreen manneen kannaniif warreen ammaasis mirga qabuutu jira. Faarsee bulaan Oromoodha ifiifis hin kafalamuu fi tokko san lamada manneen hin kennituuf mootummaan sadaffaa gaafa gartee isaan laayina keessaa ba'an mana hidhaa jiran guyyaatti aantu. Guyyaa lamadaa mana hidhaa keessa jiran gaafa laayina keessaa ba'an gaafa gartee nama tokko arrabsan takkaa'uu mootummaa waajaan ni hidhaman. Faarsee bulaa afaan Amaaraa laala hin tuqaman. Hin tuqaman Faarsee bulaan afaan Amaaraa. Addunyaan guutuun itti baatee gartee akkamitti xiyyaan kun hin hidhamne. Faarsee bulaan afaan Amaaraa yeroo fedhees gartee uummata Oromoo arrabsaa. Yeroo fedhees uummata saba biraatti arrabsaa. Yeroo fedhees gartee amantii wayii arrabsaa. Namni isa tokko hin jiru. Tuni dhugaa jirtu obboleeyyan kiyya ani isin hin dho'isu dhugaan isin hima. Yeroo takka waa'ee gartee biyya teenyaa beekaa irraa dubbachuu dhiisnaan kan gartee ani quban qabne isinitti fakkaatiin quban qaba beekaatiin irraan dubbannu. Waan takka immoo mirkaneessuudhaan barbaada laal akka gartee warreen gama duubaati abaa wabootu xayyaara mootummaadhaa buuse jettanii gartee viidiyoo nama hedduun natti erge viidiyoo san arkeetiin jira gara feesbuukiitiin sanatti ergitan gara gartee tiktaakii kanaa sanatti ergitan nama hedduun natti erge jira viidiyoo san abaa waboodhaa nuutu godhe yaanii wanni isaan ibsa baasan tokko illee hin jiru. Amma fakkeenyaan isin himalaan fakkeenya tokkoon isin hima. Abaa waboodhaa karaa poolitikaatiinis uummata du'aa akka ta'e isin himeetiin jira. Propagaandaanis uummata du'aa akka ta'e isin himeetiin jira. Akkasuma sanitti gartee miidiyaadhaas akka hin qabne. Waan hunda gartee nama tokkotu gaggeessa sanumaa gartee gaara keessaa gaggeessanii kan amma dura isin himeetiin jiranii yaadattanii. Abaa waboodhaa Abiyyi Deengadamma interviyuu godhee tureemi. Interviyuu bara afaan Oromootiin godhee tureemi. Abaa waboodhaa interviyuu Abiyyi san irratti yaada dhiyeessanii yaada tokkollee taatu gabbaasanii takka sani. Lamada Abiyyi Oromiyaan bilisoomtee jirti uummanni Oromoo bilisoomee jiraa jee. Abaa waboodhaa yaada gartee saniin faallaadhaa takkaa gartee yaada Abiyyi san mormuu irratti wanni takka ta'e isaan baasan ni jirti. Wanni takka ta'e isaan as ba'anii dubbatan ni jirti. Yoo jiraatte
ani nagarsiisa. Tanummoo na deebisa mana keessatti warri gartee dhageessanii jirtan yoo jiraatan. Warri gartee arkitan yoo jiraatan. Isaan daran anaatu gartee gaaffii sanirratti inumaa gaaffiillee dhiyeessee ture. Beeka. Isaan daran anaatu viidiyoolee gartee abiyye kana ji'aa jira isin obboleeyyan keenya akkam jettanii dubbiin tuni dhugamoo kamii mee isinitti maaltu mul'ata koomentii keessa barreessaa jettiin viidiyoo isin gaafadhee ture. Irra hedduun keessan Oromoon bilisoomtee jirti jettanii barreessitan. Namni muraasniinis gartee irra hedduullee hin ta'ini garuu dubbiin tuni dogoggora soba nuti ammallee rakkoo keessa jirra. Takkaa gartee bilisummaan tuni maal fakkaattii faa jettanii warri gaafii adda addaa kaaftan ni jirtan. Okay? Duuba gareen gartee ta'e ifiisiitiif qabsoo godhaa jirre jettu yoo jiraatte hogguu gartee Prime Ministertichi biyyaa ka isaan ammoo lolarra waliin jiran. Fakkeenyaaf amma laala warra TPLF kana laala warra TPLF. Yeroo takka bar odoo jibbituu fakkeenya irraa fudhachuunis gaariidha beeka. Nuti amma TPLF hin fedhoon. Dhugaan isiniin jaa beeka. Gareen TPLF san akka jirtutti diigamuu qabdi jeetiin asirratti laayiviin haasawaa jira miti. Wayin isin doosee takka. Diigamuu qabdi warri TPLF san. Diina keenya. Uummata Oromootiin diina. Biraa dabarru. Garuu hoggaa gartee ammaan tana mootummaan federaalaa waa'ee gartee TPLF irratti yaada dhiyeessite. Mootummaa federaalaa irraa namni fedhe haa dubbatu. Feetu politishaaniin waraana haa dubbatu takka gartee namni wayii haa dubbatu takka abiyyi haa dubbatu. Isaan yeroo muraasa booda deebii deebisaniif. Gara miidiyaalee isaaniitiin deebii ni deebisaniif. Takka barruun deebisan takka sagaleen deebisan. Jarri keenya immoo ammallee goduma keessa jiran. Abaan Finfinnee jirtus akkasuma ni yaadatanii yeroo gartee Jawaar viidiyoo daawwitii fi warri gartee mootummaadhaa waliin hojjechaa jiranii abaa Finfinnee jirtuu fi abaan Finfinnee jirtuu fi bilisiginnaan gartee waliin hojjechaa jiranii inumaatu Jawaar arrallee reefullee gartee bilisiginnaa gullallee jeen. Bilisiginnaa gullallee jeeniiti maqaa yaamaa jira. So arrallee gartee daawwit faan as baanii nuti bilisiginnaa gullalleetii miti nuti abaa hodaa jaanii falmachaan jiran. Laal. Tanaafin isiniin jaabar. Garuu immoo beekaa yeroo nuti jirru tuni 2026 yeroo gartee namayyuu social media irra jiru. Yeroo oduun gartee olii gad deemtu namni gartee asii miti. Anaa siyaasoo kana biyya teessanii na dhageeffatan. Anaa siyaasoo biyyoottan Afrikaa tan adda addaa keessa teessanii biyyoottan jiddu galeessa ba'aa keessa teessanii na dhageeffatan. Laayifiin isinitti haasawaa jira. Isin galtee yeroo tana keessa jirra. Yeroo tana keessa jarreen keenya ammallee gartee hin jiran lubbuudhaan. Amma jira kanaatutu qabsoo Oromoodhaaf fuuldura baasaa dhiiroo. Mee qaceeloon na dhageeffadha waan isin jechaa jiru. Waan isin jechaa jiru na dhageeffadha. Tana keessa uummanni keenya qabsoo tam eeggachaa jira. Eenyuutu Oromoo bilisoomsa. Tanaafin gartee yeroo takka hoguu gartee kunoo warri silaayis gartee teessanii dhageeffatan, laayivii dhageeffatan, oduun isinima dhageeffatan, maarree nama hanga kanaatutu waan gartee onni tunu jabduudha. Uummata keenya laalchisti waan haaree dhageenyaa jettanii dhageeffatan. Nama hanga kana qofaa dhageeffata. Akka uummataatiin sila lakkoofsa guddaa dhaqabna. So anyways tateenyaa tana bikkumatti dhiifnu hin beeknu beektanii bikkatti dhiifnu hin beeknu walleenuu gartee gabrummaa tana haalaan jaalanneetuma gatii hunda kafallee jala jiraachuudha moo egaa abiyyi kan hunjee dhageessanii miti takka hulii booda amma booda gartee namni Oromoo gabroomsu ni hunjiru jee dubbatee jira. Hulii booda gartee namni Oromoo gabroomsu hinjiru isa malee. Isa malee irraa dhiise garuu ittiin hidhaaf. Abiyyi gartee beektanii Abiyyi saayiba shawii kanaati isin wajjin gartee taa'ee daawwataa. Saniifuu yeroo takka gartee
yaada keenya kanas dhagahee karaa hojiitti ka jijjiiruu ni barbaanna. Yaada keenya akkuma gartee marsaa dabartee oguu nuti waa'ee taphataa kubbaa miilaa dubbannu san asirratti kunoo kanatti gartee Soomaleen nu jalaa fudhattee jirti dhiiroo nu dirmadhaadhaa namni Oromoodhaa gartee gurbaa kana Soomaaleedhaaf hin kanninaadhaa jennee dubbannu san isin galtee nu dhagahee akkasitti gartee afeerraan godhamtee fi gara Itoophiyaadhaa dhaqee ture. Itoophiyaa geessanii akka gartee mootummaa federaalaatti mootummaa naannoo Oromiyaatti bikka ajaa'ibaa hunda geessanii gartee torbaan tokkoof waan babbareedduu hunda agarsiisanii bashannansiisanii akkasitti gartee innilleen gara hojii isaa akka deebi'u godhaniitu turan. Waan biraatis rakkoolee adda addaa gartee tamma irraa haasawaa jirru tana dhugatti bar ilaal uummanni keenya anama Silaayin Abiyyi ta'e dhugatti waan isin ilaal Silaayin Abiyyi ta'e gabaabinatti waanuma gartee gaafiilee Oromoo tanaan gara hojiitti jijjiira. Gara hojiitti. Okay? Gaaffii sila Oromoon gaafachaa jiru tana hunda niin beekame. Abiyyi ni beeka. Okay? Tanumaan gara hojiitti jijjiira. Okay? Eegaan san hojii jijjiire booda ABO'n hojiirra ala baatee jirti. Falmii takka illee hin qaban gaa. Waan gartee isaan ni qabsoofna jaanii gartee gaara keessa taa'aniif hogguun gara hojiitti jalaa jijjiire hojii ala baanii jiran jechuudha. Okay? Yeroo tana waraanni isaanii gartee warreen waraanni gartee gaara keessa jiru jaalmaroodhaan ni deemna jaaniiti jala deeman isin fakkaatti? No, ni deeman jaanii jala ni deemna jaanii jalan deeman. Gaara keessa dhiisaniituma gara biyyaa galan malee. Maaliif? Wanni nuti qabsoofneef kunoo hojiitti jijjiiramaa jirti jaaniiti gara biyyaa deebi'an. Isin galtee? Akkasuma san warri biraatis paartiileen adda addaa gartee amma paartii akka KFO faan paartiin gartee ABO ta'a Finfinnee jirtu warri biraatis kan gartee maqaa Oromootiin paartiileen adda addaatis hojii ala bahan guusan. Okay? Abiyyi amata 12 as deemu kan gartee ammaan tana karoorfatee kan odoon taane amata 40 as deemuuf gartee yoo xiqqaatte. Amata 40 as deemuuf dubbii takka malee biyya bulchee amata 50 ni guuttata jechuudha. Okay? Amma amata 8 bulchee jiraami. Amata 40 guutii daaneef amata 50 ni guuttata jechuudha. Haarun maaliif hin danda'amu naan jetta'u maaliif hin danda'amne maaltu dhorka Abiyyi wanni dhorku takka illee hin jiru. Okay? Abiyyi is Bilisiginaa party president, that's one. Itti aansuudhaan prime minister Itoophiyaati. Yeroo gabaabduu keessatti prezidaantii Itoophiyaati ta'a. Prezidaantii Itoophiyaatis prezidaantii Bilisiginaatiis ta'a. Okay? Wanni Abiyyi dhorku takka illee hin jirtu. Abiyyi akkuma gartee amma marii biyyoolessaatti diraamaa dalagaa jiru kana akkanumatti gartee diraamaa dalagee hojii biraa gartee gaaffiilee Oromoodhaa ta'a biraa gara hojiitti jijjiiruu ni danda'a. Okay? Inumaatu gartee booneeti godha. Boonee odoo gartee dila san taban. Boonee kun siin jiru warra gartee amma silaa isa dura dhaabbatu kana amma gartee hojii Oromoodhaa hojjechaa hin jiru Oromoo miidhaa jira yaaniiti dura dhaabbachuu jiranii ammaan tan. Hogguu inni Oromoodhaaf hojjechuu eegale gaaffii Oromoo hogguu inni deebisuu eegale gaaffii Oromoo deebisuu jira yaaniiti dura dhaabbatan ammaasis. Isin galtee dubbiin? Inumaatu dhugaa jirtu lafa as kaa'e jechuudha dhugaa jirtu. Abiyyi gaaffii Oromooti deebisuu jira jaaniiti warra gartee Oromoo jibbu wajjin walitti hariiroo uummatan warri gartee tokko. Okay? Hogguu kana maal ta'an dhugumatti gartee duraan yoo uummata Oromootiif qabsaa'anii fi lubbuu isaaniitiif qabsaa'anis as bahaniiti gartee mul'atanii jechuudha. Yoo duraan gartee dhoo isaaf illee kan jiraatan taate. Isin gartee dubbiin? Saniifuu Abiyyi gartee gaaffii Oromoodhaa deebisuu ni danda'a? Ni danda'a. Gaaffii Oromoodhaa maasis yeroo gabaabduu keessatti gartee deebisuu ni danda'a. Okay? Keessattuu gartee amata 6 as deemu kana keessatti gaaffiilee Oromoodhaa takka gartee baatii takka keessatti gaaffii takka yoo deebise baatii itti aantu keessatti gartee gaaffii biraa akkasittuu deebisuudhaan yeroo gabaabduu keessatti deebisuu ni danda'a. Achi booda
warra gartee maqaa Oromootiin qabsaa'u kana hundaa'u hujii ala baasaa jechuudha. Booda Oromoo dhiisanii saba biraatiif haa qabsaa'anii. Maaliif yoo dhugumatti gartee kan qabsoo jaalatan taate. Okay? O akkamitti oguu jettuun aan galle. Akkamitti jechuun akkam. Akkamitti gaafii Oromoo deebisa jechuun jirta moo? Akkamitti gartee qabsoo godhan jechuun jirta. Akkamitti bintan. Deebisinaaf dursoo akkaan gartee anilleen waan atiin gaafatiin irratti gaa deebii kan wanti hin jenne. Okay. Anyways, lal. Abiyyi nagee buusuudhaaf ni amanama jette? Ni amanama. Okay? Nagee buusuudhaaf ni amanama. Rakkoo biyyattiidhaa qacarroo beeka. Rakkoo biyyattiidhaa saniif furmaata godhuudhaafis inumaa gartee garee hunda caalaa isaatu irra danda'a. Okay? Garee hunda caalaa isaa danda'a. Saniifuu furmaanni ammas isuma harka jira. Extreme plus akka jirutti Abiyyi fi Trump tokkumaa jechuun jira. Takkaa'u Abiyyi fi Trump wal qixaa warra akka tokko yaadu jechuusaa na fakkaata. Laal achirratti yaadni kee yaada bareedaadha. Okay? Yaada bareedaadha. Waan takka guulaaltee Abiyyi fi Trump walirraan fagaatan. Garuu Abiyyi hedduu smartiidha. Hedduu takka smartiidha. Okay? Kaleellee isiniin jeetin ture. Abiyyiin tuffatinaadhaan isiniin jee. Okay? Rakkoon teenya takka gartee Abiyyi kuni gartee gowwaadha, maarreedha, jinniidha jaanii warra isinitti himu kana isin amantaniiti inni kun gartee akka gowwaatti fudhattan. Garuu isuma akka gartee isin gowwaa jettaniin kanaatu amata 8 dura bulchee jira. Okay? Warreen gartee as bahee inni kasi maarreedha bara akkaataa biyyatti bulchuun beeku jaanii gartee kana lallaban kun irra hedduun isaanii ifiifuu hin beekan. Garuu immoo isuma gartee keessaan komachaa jiraniititu ammaan tana biyya gaggeessaa jira. Sanirratti qofa gartee isaaf kireedita kan nuun gaariidha. Trumpis yeroo takka gartee akka nama beenee ni godhataa, akka gowwaa ni godhataa. Trump garuu immoo iyyaala magaalaati. Iyyaala baadiyyaati fi iyyaala magaalaatu jiraame. Trump iyyaala magaalaati. Okay? So, hin irraanfatina Trump gartee nama New York keessatti ilkee cabsate. Iyyaala New Yorkiti Trump. So, rabshaan gartee amma inni addunyaa guutuurra godhaa jiru tuni akkaataa inni gartee yeroo dheertuu itti jiraataa ture sani. Malee waan haaraa miti jechuudha. Isaaf haaraa miti. Nama biraatiif haaraa ta'uu ni malti. Garuu immoo isaaf haaraa miti. Okay? Yooma isaa ijoollolte inni ani pirezidaantiidha ani maarree jechuu hin beeku. Afaanumaati beektuun si arrabsa. Afaanumaati beektuun si dura dhaabbata. Akkasi beeka inni. That's Trump. Abiyyi immoo irra smartiidha onni isin hin jiru. Abiyyi immoo si hojii wal lole si dura dhaabbatee si hojiin waliin lolu. Garuu immoo hogguu si duuba siraachi garagalee dhukkee si kaasa. Tana beeka. Garuu wanta akkasiin himu wanta akka jalatti tanii isin himu odoon gartee isin biraa addan baane wanta akka tanii isin himu akka jalatti dhageeffadha Abiyyi irraa. Yeroo gartee lolli TPLF fi mootummaan federaalaa gaggeessaa turte san yeroo lolli san dhaabbate booda ni yaadattanii miti garee TPLF tana bikka lamatti adda baasee ture. Pretoria agreementii booda jechuu. Okay? Garee TPLF tana adda baaseeti eega lolli san dhaabbate gareeleen TPLF tuni tan gartee Dabratsiyooniin gaggeeffamtu Geetaachoo Raddaatiin gaggeeffamtu yeroo san lameenuma kana guruppii lameenuma tan. Guruppii lachuutu maal jechaa turan
isaan lachuutu gartee abii takkaa mootummaan federaalaa jenosaayidii uummata Tigraay irratti gaggeessaa turte jaaniiti odeessaa turan. TPLFis gareen Debretsiyonis gareen Geetaachoo Raddaatis gaafa san bikka takka turan. Okay? Akkas jechaa turan ni yaadattaniimi? Yoo yaadattan mee barreessaa mana keessatti. Akkas jechaa turan. Okay? Afaan tokkoon mootummaan federaalaa jenosaayidii nurra gaggeessite uummata Tigraay irratti jechaa turan. Okay? Dandeettii abiyyiin isinii hima beektanii. Duuba gaa hogguu gartee jira kana bikka lamatti adda baase warra TPLFiin maal jeen mee wantaanis durdursoo Geetaachoo Raddaatiin kophatti gartee bilbileeti Geetaachoo Raddaatiin pirezidaantii naannootiin si godhaa jeen. Okay? Ammaasis gara kaan gartee warra gara wantaatiin gara Debretsiyooniinis gruupii taaniinis itti bilbileeti isin keessa agartee pirezidaantiidhaan godhaatiti filadhaadhaa jeen namaan gartee pirezidaantii godhu. Yeroo tane warri gruupiin taan gartee ta'anii amma dura dambaane beeytanii tana beekaa. Hogguu kana gartee dhufanii gaa warri Debretsiyoon faanis kophatti gartee Debretsiyooniis garee isaatii wajjin taa'ee ana gartee pirezidaantii haa godhuu jechuudhaan ifii isaa if qaadhime. Jarrinis deeggaran. Isaan hundaa'u yaammateetii Finfinnee bite. Finfinneetti bar Geetaachoo Raddaadhaatiin maal jeen bar Debretsiyoon pirezidaantii na godhii ji'eeti gartee kun kanatti kobanna gaafatee jeeniiti Geetaachoo Raddaattiin. Geetaachoo Raddaatiin akkas jeeniiti garagalee maalis Debretsiyooniin bar Geetaachoo Raddaadhaa Debretsiyoon dhiisi ana pirezidaantii na godhii jechuu jiraa jeen. Sini galtee dubbiin duba gaa jarrii lameen wal lolan. Geetaachoo Raddaatii fi Debretsiyoon wal lolan. Amma isaan lachuutu wal loluu isaanii kan hin beekan. Maaliif? Koba jeeni miti abiyyiitu kana jeeni abiyyiitu akkas jeeni hin beekan. Lachuutu gartee waan je'ame kana walitti qabatanii koba qabataniituma ifii isaaniitti gartee waliin oduu eegalan. Abiy is the best. He is very, very smart. And he knows his politics. Okay? Duba gaa dubbiin deemtee laal gareen lachuutu Geetaachoo Raddaatis miidiyaalee garagaraa irratti gartee jidduu sana oguu gaafiif deebiidhaaf dhiyaatu jenoosaaydiin hin dalagamnee jee dubbatee ture. Okay? Takka jenoosaaydiin kun akkaataa gartee itti kaarakteraayizii godhan akkaataa gartee itti ibsan naa himaadha. Ani immoo jenoosaaydiin gartee kan dhugaadhaan dalagamtee natti hin fakkaattu. Badiin takka taatee jirti taatee jirti. Garuu immoo jenoosaayidii jechuun hin danda'amu jeeti miidiyaalee irratti haasawaa ture. Gara kaaniin Debretsiyonis akkasumatti gartee gaafatamaa ture miidiyaalee garagaraa irratti. Deebiin innis maal jee? Exactly the same thing. Jenoosaaydiin Tigraay keessatti kan dalagame natti hin fakkaattu. Garuu rakkoon adda addaa gartee taateeti jirti. Rakkoon san qoramtee qormaanni adda addaa irra gaggeeffamee gartee akkasitti gartee namayyuu kan badii san balleesse itti gaafatamuudha qabaa jeeti Debretsiyoon mataan isaa haasawaa ture. Amma wanneen isinii jiru isinii agaltu. Arraan tana garuu immoo gareeleen gartee duraanii san tan keessattuu gartee tan Geetaachoo Raddaatii hojii turte Finfinnee teesseeti warra gartee Debretsiyoon kana isaan kanaa hojii gartee wal loluudhaaf deeman. Garuu immoo beekaa Debretsiyonis rakkoo san hunda keessa deemee amata lama gartee akka fedhe tahee maal jee ammallee deebi'ee kun amma pirezidaantii ta'ee jira. Inninis nama iddoo ajaa'ibaati. Wanni ani isinii barbaade isaan lachuutu waan gartee jenoosaayidii jedhamu san gartee yaa'ii duraan gartee isaan lachuutu bikka takkatti mootummaan federaalaa kan nu gootee jirti jedhanii odeessan san hobatti gartee hogguu adda baase wanni san dhugaa kan taane dubbataniiti jiran. Abiyyi kana hunda keessa gartee harka guddaadha qaba. Ifiisaatiif jara gartee adda baasee adda diigee kaanis amma fidee ifi galchee kaan ammoo hobatti achi baasee gartee lola irra gaggeessuudhaaf deeman. Tuni dandeettiidha.
Politikaa keessatti waan akkanaa hojjechuun dandeettii namaa idaati. Kanaafillee taatu gartee quuduufiitu isinirra jira. Tanaafuu gartee abiyyummaa takkan beeku, abiyyi stuupidiidha, abiyyi maarreedha, yeroo gabaabduu keessatti aangoorraa bu'a, jinni. Warra kana jee gartee isinitti himu yoo dhageessanillee gartee gurra keessan cufadhaa biraa deema. Wanni gartee qabxiin tiyya guddoon taniin isinii barbaadu arraan tana garuu mootummaan gartee Dabratsiyoon gaggeeffamtu tan naannoo Tigraayituuni arraan tana mootummaa federaalaa ta jenosaayidii nurra dalaydee jaaniiti ammaasis haaretti jenosaayidii gartee akka hujiitti akka gartee sodaatti itti fayyadamuudhaaf labsii adda addaa itti baasaa jiran. Isinii galtee? Namnummaan duraan gartee sababa aangoo fudhatee pirezidaantii ta'uudhaaf jecha jenosaayidii hin dalagamne jee dubbachaa ture san arrammoo yeroo gartee mootummaa wajjin akka diinaatti wallaalu eegalan kana jenosaayidii jee haareetti gartee dubbachaa jira. Tun hundinuu dandeettii isaati. Akkasii obboleeyyan keenya qophiin teenya tanarraan tana fakkaatti hundi keessanuu gartee obsaan nu dhageeffachuu keessaniif akkasuma sanitti dheeyxee dhuftanii gartee harka keessaniin taaptaap godhuudhaan egaa waan haaree waan adda addaa oduu biyya teenya oduu biyya alaa guutumatti gartee irratti hirmaattanii dhaga'uudhaaf galatoomaan isiniin jaa warreen gartee chaanaloota keenya gara biraatis hin beekne ilaamaan tanaa gara feesbuukiidhaatis dhaqaa faaloo nu godha gara yuutuubiidhaati irrattis dhaqaa faaloo nu godha achirrattis gartee dhiyeenya kana viidiyoo kan poostiin goone weef na dhorkaa jiranii I don't know waan na dhorkaa jiraniif garuu linkii peejiitii gama duubaa jirtu irratti yoo linkii san tuutan bika gartee peejileen kiyya sadeenu jiru isin garsiisaa achumaa dheeytanii subscribe godhuun isiniif laaffataan isiniin jaa chaanaala kana deeggaraa cinaa dhaabbaddaa warri gartee subscribe godhuu dandeessanis subscribe godhaadha akka gartee qophiilee akkanaatii fi tatana caaltu isiniif qabannee dhiyaannu irratti nu cinaa dhaabbaddaa Oromoon miidiyaa ni barbaachisa. Oromoo miidiyaan qabdu nama dubbatuufis hin qabdu dubbiin Oromoodhaatuni goda hunda keessatti gartee nama galchitee jirti nuti goda keessaa namni keenya akkas bahee miidiyaa adda addaa gartee tolfatee akkasitti miidiyaa irratti yaada garagaraa haa qabu kana calaqqisuu barbaanna. Kana gartee godhuudhaaf yoo kana goone malee galma gartee itti galuu barbaannu sanitti galuu hin dandeenyu dhugaan isiniin jaa.